nama roorroo meeqa keessa darbe? Yoo roorroo ta namni hin beekne ta lafa jalaachuu. Yoo dhageessee jiraatte gaafa namoonni biyya Yaman sanaa keessatti illee gubatte nama 150 gubatte jedhan san tokko ani nama ibidda ijoollee achi keessa gubatte san keessaa bee irraa nama tokko. Maaliif alhamdulillahi rabbil alamin rabbii khiyya qalanni haa ga'u nama achi keessaa bee irraa tokko. Alhamdulillahi arraan tana haadha xiyyeetta teessee na daawwatu jirtu. Obboleettii xiyyeetta teessee na daawwatu jirtu ta obboleessicha keessa dhabdee jira. Haadha ilmoo achi keessa dhabdee teessee na daawwatu jirtu jira. obboleessa isaa achi keessa dhabee taa'ee na daawwatu jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota bultumtiif hundi keessanuu akkam nagaa keessanii fayyaadha jirtu isiniin jecha arraan tana kun akkuma nagartanii mana bultumtiifiin jira. Arraan tana iciitii takkan isin himuu dhufe sababa isin bultumtiif gaggaafachaa turtan maaliif inni Yaasimiin bira hin dhaqeeni kayyachaa turtan. Arraan tana anis yaada biraa qopheeffadhee jechuudha akka isin yaadni keessa Yaasimiin bira jirutti anis yaadni bakka inni jiru jira jechuudha. Sanumaafuu arraan tana isa bakka inni jirutti itti dhaqeetiin gaafii ajaa'ibaa isin gaafadha. Iciitii inni dhokaysee jiru sababa inni eega biyya galerraa hanga ammaan tana maatii isaati takka maatii isaa taa'amata torba waliin arkin akka xiyyatan ummaa isaa takka nagarree abbaa isaa takka nagarree obboleeyyan isaa hundaanuu takka waliin agarree jechuudha. Tanumaafuu hanga ammaa maaltu obboleeyyan isaa maatii isaa takka dada turan tana hanga ammaa maaliif arkuu dhabe maal keessa jira immoo inni tanuma hundi isiniif hin gaafadhaa. Isin immoo yaadni keessan Yaasimiin bira hanga ammaan tana Yaasimiin bira maaliif hin dhaqini jechuu jirtan. Yaasimiin bira hanga ammaa wanni inni hin dhaqiniif naafuun galle akkuma isin hin galin naafis hin galin maaliif hanga ammaa Yaasimiin bira hin dhaqini. Isin immoo Yaasimiin dubbachaa jirtan garuu immoo maatii bira dhaqee isin adda hin baafanne maatii bira dhaqee moo hin dheene hanga ammatti isin illee adda hin baafanne. Kanumaafuu anillee gizee bakka inni jirutti itti dhaqee hanga ammaan tana eega biyya Yamanirraa Itoophiyaa seene maatii isaa takka wal dheebochaa turan ummaa isaa takka isa dheebochaa turte hanga feetellee taatu haati ji'a takka irraa turte ummaan teelma yaadda garuu immoo inni amata ji'a kana guutuu hanga ummaa isaa hanga ammatti ummaa isaa hin agarre jechuudha. Tanumaafuu ummaa tantee maaliif hin arkini obboleeyyan keenya hanga ammaan tana maaliif hin arkini eessa jirtaa jee ana kabira dhaqee isin gaafatu waa hundoo isin gaafata. Tanumaafuu inninis bakka biraa jira suutuman bakka inni jirutti itti dhaqee isumaaf irraa quban qabne jechuudha. Itti dhaqee tuman isinii gaafadhe jechuudha. Hanga ammaan tana eega warra isaa bira dhaqee boodallee Yaasimiin birallee anaatu isinii geesse garuu dura dirqama haadha abbaa bira dhaquu qaba. Osoo haadha abbaa bira hin dhaqne Yaasimiin bira dhaquun hin ta'u. Maaliif ummaa isaa wal dheebochaa turan namatti torba guutuu adda turan. Yaasimiin immoo baatuma lama moo sadii qofa bira gad dhufte waan ta'eef kanumaafuu dura haadha abbaa isaa dubbisuu qaba. Maaliif hin dubbisini jeetiin anaa gaafadhaatiin nilnis ni lolaan jechuudha. Maaliif hanga ammaa hin dhaqini jee hangan dhaqee isinii gaafadhutti anuma faana tura. Akkasii gaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akkam nagaa isin fayyaa jirtu ammaan tana kunoo kaameraa sirreeffadheetiin as taa'ee isa yaamuu deeme jechuudha. Bakka inni jiru namaa wajjin bakka biraa dhaabbatu jira naannoo sana ijjeetu jira. Bakka sirreeffadheetiin bakka inni taa'u hundoo qopheessee taa'ee eeguu jira jechuudha. Isiniif hin gaafadharra waan inni itti jiru hundaa'u iciitiin isaa hin beekamne ni yaamaan jechuudha. Gizee yaameen gaa ni suusaa dallee tokko akkasitti ni lolaan jechuudha. Arraan tana uumanni hanga ammaan tana Yaasimiin dhiisee warra isaa dhiisee dirree akkasii deddeemuu jiru uumanni itti jiru hin beekne jechuudha. Tanumaafuu isiniif hin yaamame bultum maal mee kottu misaka maal mee taa'e iddoo biriitaan maal maal gasii gitaas Torfa deeris. Asta? Torfa deeris maal? Deeris? Maal jirta? Laa maati? Maal gurri jirta? Mama? Eessa jirta? Eessaa dhufte jechuudha? Eessaa dhufu? Mammas mana rasta. Bakka irraa dhufte hin jiru? Laa asuma keessaa hin jiran. Maal gurri jirtu? Taa'umatti jiru. Akkasiire? Jechuun hanga ammaan tana maatiin teettuu si eeguu jira hanga ammaan tana maatiin teettuu bira maan dhaqin jechuudha. Gaafadhe. Gaatis. Gaafii kam na gaafate jira? Egaa maatiin teessee si eeguu jiranii eega Yamanirraa Itoophiyaa dhufte hanga ammaan tana akkamitti maatii tantee dhiiftee dirree akkasii deddeemuu jirta. Yaasimiin achiisee idi ilmoo qabattee achiisee idi maatiin tantee katakkaa amata torba guutuu waliin agarre hin gammadde. Abbaa keetii ilmaan keetii hundinuu maatii ta'e warra walduraa wal beekan hundinuu ganda keessanii si yaadu jiran. Dhufee kan kee dhaga'uu malee sin agarre ijaan. Baatii takka moo lama keenya gara dhufte Itoophiyaa mi? Hanga ammaan tana maal hin dhaqne? Ammoo tokko wanni itti hin dhaqeen ati gaafii kana mana gaafate sarara? Gaafii kana wanni si gaafandeef takka faratti hordoftoota bankee tokko siinjoo jira takka faratti si waraabu jira kaameraa. Iddoo silkii tanaa dura mee? Ahaa. Gaafii si waraabu jira.
Lalu kamera aja guys. Cila jira kamera sanuti siapa ada order untuk itu komentar aja lalu komentin bayi nangga mantan Yasin bermali tak ini jadi jira. Ane si Yasin berokte angga mantan mati sah brown deh ini. Kas nanti kamera. Ama mati sah berdur guys. Kenapa video orang mungkap dalam kamera? Laku. Ama mungkap. Ama mungkap nanti bisa dulu dia bisa. Oh sinta never right ah. Dia tim terfoto kamera. Tim terfoto kamera. Tim kamera sering juru apa deh? Ini biar kamera mana? Tim sudah dapat. Tim sudah dapat. No, kabar itu gila. Nah, serai. Besi kita kembali aja sih. Dalam itu nggak apa tuh? Boy kan nama video rati lensa rati lagi tindif. Gak tindif, mau mati sih guru. Lagi mau dinas tsunami. Video ni kamera ni dah. Iya. Sigale? Kamera yang gua video ni dah. Video ke tindis. Iya. Toko. Mau sih film. Iya, maju kemana kan ya? Mana ini nak nama toko video nama ra. Khalas Dawat tu turun naga bete. Lugu ada mati tiya kanama bishaan kana yoo deebate kam takka rakkate Bishaan irra dhugate mati. hagas takkaan maatii kiyya deebadde lubbuu tiyya bishaanitti of kenne achirraa gale sababa isaanii jechuudha. Sababa isaanii jechuudha. Yeroo tana gara biyyaa deebuutti wanti xiqqoon tokko na qunname haaratti jechuudha. Sambooda خلاص والناس راودي دجونين سامه كونين سامه سامسات كون راجي كمان وجلي وانا كبدي ما سوق دي يافتكو ادم ما في غرغر رام في كجرا جوجي سيغلا ونين رافي كجرا داما غرا سينچرو انا اما جرون جرا جدا ولي في كجرا مالي فيته غانن تو بيجي بينا مره غالي هركو كلنا متندق اييه سنيفين قور فدي ada tiga kasih nade betesan, kalau silkile oni deh, kampat deh tuh aku. Kami kampat itu mati ente beri aku, namun kampat tahu aja, ente lagi nak kangkabu ya sudah mati berarti kampat cuma jirti cuma. Ganda kayak ini itu ganda gudda ada. Iya. Akan ada gumpa. Ganda kayak ini. Iya. Ganda gudda. Kati jangan baru sana karena dia kan kalau gitu yang sana sudah ada. Namni lubbun galuuleen tokko ni jira. Gosti kisha wayillee qabaddeet maan dhaqa jeetumaan dalagaa eela godhe. Ammas ni agartee kaa hojiin akkuma argaa jirtu hojiin sirraa hin jirtu. Ganaa hojumaaf taa'u jirra jechuudha. Takki biratti yookas taate rakkoon yookas akka jiraattu takka maatii bira jaamuun ni jirti. Bakka jirtutti. Eessatti ni bira jaamatu? Bakka jirtutti. Maali amma gaduun teenye? Taata akka ciroon taata rakka adaama amma oluma gadiin deemu jira beeta? Amma gartee wanniin yeroo waa takka dalagaa gargara amma yoo rabbi jee sirreeffatu jira. Ciroo jirtaa ciroo fi baddee sana gamta kaddafa goon kana. Guma deeta sui. Nin beeka. Hundi dagaa maatiin guutuun akka ollaan kee hundi illee nagee turte. Dhooshuun barbaachisu kan. Duuba saniif anam akkama kun. Qalbiin seela jira yoon madeete hojii. Gammaa manneen. Gammaan dhagokkate. Bilbila barisaana bilbila jiran bilbila kiyya wanni baradde. Dhugaadha sila osoo maatiin wanni hin taane wanni sisirraa ullee hin jirtu. Wanni maal sirraa ta'a maatii bira dirqamuun dirqama maatii bira kamitti hin dhaquun dirqama. Ayi. Kami yaaddati maatii dhaan haadha namni daawwattoota kiyyaa wayii jira obsaan waan jaanii beektaa? Obsaan hangamoo obsaan isaan hayi isaan irra barsiisee itti godha maatii itti laalamatuun safuu dhalleedha gadillee iftu viidiyooni. Safuu kan boo maaliif maatii kiyyaanii yookaan jibbeetiin kafanii irraa fagaachuu jiru waan kana fageessu jiran beektaa? Maatii kiyya immoo antakkaa wanni kana nama hin beeku wanni hundi dhufeetanii dabra sigalee rakkoon keessa jiru si dabarti. Ni dabarti. Sun akkasii amma gartee beeksisa garaagaraa irraa wanni akka fiigu jiruuf yoo rabbiin sannaa sirreessedha. Sigalee. Ayyee maatiin rakkoon Itoophiyaa irra gaata Yemen santoomtuudha san keessaa waan rabbisi baase ta Itoophiyaa sun maatu laaftuudha dhaquun akkamitti ulfaatu hin banna dhibdee kana nama hordoftoonni hangamma yaasimin bira hin dhaqeen gaafii heddumaa ta'e san yaada maatii isaa dura bira geessuun qabaa jees gaafachuu dhabe miti qaba maatiin bira dhaquu la muslim amma dhaggeeffadhu masarratti dhugaan si dubbadha amman dhaqooni kaameraa tus viidiyoon cuftaa tokko maaliifi haadhati jedhu gwaadha kun si na deebattee hin deebattee Aleba isaan ittiin kaasin kaan maaliif ilmummaan na qaba. Ilmummaan intu na qabaa jiru yeroo. Sirri maatii bira. Maaliif akka waan inni bakka isaaf isaan bira dhaquu jibbee yookaan osoo ittiin fakkaatin. Na beekta deemuun biyya fayyaa namaa keessa taa'ee isaaniif qabus miti. Saniifuu yaani akka waan hin gartee isaan kana yookaan jaalala isaanii hin qabne
jibban safa nama gari ni fakkaata. Itti fakkaate qaama. La Waa Yaasimiin yaktee sittuma fakkaate hordoftoota amma. Waa Yaasimiin adda baatee sittuma fakkaatu jirti isaan. la maatii xiyyaa'oo xiqqoo hin qunnamne namni nam fiyyaame tokko fiyyaame jechuudha. Eessuma kiyya namni nam fiyyaame xiqqaa besii fi isa qofa. Eessuma kiyya xiqqaa tokko ammas isaan lama sadeen qofa irraan arge. Sanuu isaanuu dhufanii arganii biliis maaliif yoo ganda keenya keessa dhaqee ni beekta biyya Itoophiyaa tana keessa xiqqoo biyya namaa jirutti waa hedduu jiraati. Anamma hin beeka sanumaan sirreeffachuu hafe amma yoo nachi dhaqe lafa na qaban. Maatii hedduu jira namni keenya hedduu ni beektaa mire sanumaa harka qullaa fi harka qullaachi kan dhaqu wajuu rabbiyyee hojii tana irra fiigee dalagaa sirreeffadhee yoo rabbi jedhe eegoo jinnaa sirraa dhaqee akka ilmoo namatti akka nama gartee maatii ofii ziyaarutti dhaqee ziyaaraa jechuudhaan fin Warqa qabattee. warra qabadhee dhuqayyeetiin xiqqishoo akkanatti duuba dhibaa'ee malee jibbansa maatii kiyyaati miti yoo abbummaa fedhee yoo ta'e namni maatii ofii hin jaalanne jiru maaliif tokko fudhattu haadha xiyyaa akka malee jedhee maaliif haa deemu malee ni hojjedha yaa deemu malee akkan gara qalbiin xiyya gara hojii nu godhutti hin jedhe ofiin arga maaliif qalbiin xiyya oolma halkanii guyyaa isaan birneetti maatii garuu daawwattoota keenya Itoophiyaa keessa teessee haadha keetiif gadhee battaallee naan jinaadha yeroo takkas zuruuf jaaramne rakkoon waan hin taane waan hedduu nama gooti rakkoon waa hedduurra nama hojjeti maaliif ana jechuun nama rakkoo tana meeqa keessa tabe dhugaa muslim yoo irraa na gaafatte Sirri. rakkoo hedduu keessaan tabre Rakkoo namni immoo biyya fi nama biyya namaa dhaqee biyya namaa dhaqee ani maaliif tokko yeroo hedduu lallabeetiin kophaatiyya haasawa yeroo hedduu maaliif kanonta kanan dalaguufan meef rorroon keessa jiru irraa karaa birattaa ba'uu jedheetiin hojjedha ammoo haadha xiyya wallaahi maaliif maatii fi maatii kiyya ofirra jalata Sirri. sigala garuu immoo isaan san xiqqishollee ta'uu ugaan dhageessan xiqqoo janaa banatu qaban ka jiruudhaaf akkanatti ture malee yoo jibbansa maatii kiyyaatii miti sanis hin jirwaadha isa maqaa maraan irra jiru. Obboleessi kiyya hunna akka obboleessa waan dhiyaateefin anis yaada kana yaadeef jechuudha. Amma dirqama maatii isaa bira dhaquu qaba moo dhaquu hin qabu amma? Dirqama ammaan tana burganama na yala deemee dhaquu qaba. Maaliif isaan na bira jiran akka saayibatti akka obboleessatti na qabatee naaf inni wajjin jirre jechuudha. Kanumaafin ammaan tana yaada kana yaade jechuudha. Eega maatii isaa bira dhaqee boodarra Yaasimiin illee anaatutu isa bira geessee waliin isaanis illee fida. Dura maatii isaa illee isinillee harkuu qabdan isinillee baruu qabdan akka isa beekanitti. Maatii isaa illee harkuun barbaadan meeqa sun qoon. Ni barbaadna qofa horreetti ammee homantii kaa. Manaa barreessaan maatii eebbatti tun jirtan jechuudha. Amma Yaasimiin malee kanumaafuu dirqama boruu dhaquu qabda amma Yaasimiin. La isaan tokko horta buruun dhaqu amma isaanis tanas dirqamaan dhaquu qabda. Maatii Nama biroollee itti daadde bira hojii deena. tokko mee siimu of godhi fakkeenyaaf biyya kanarraa baatee biyya biraa jirta biyya biraa turte gaafa biyya sanirraa kaatee galtu waan akkamii fa'aa harkas qunnamu tokko farratti mee wayiinsi mudannaa na mudate tokko irraa maaliif gaafii ati na gaafatirra inni ta'e fayyadama anis itti fayyadamee gaafii tokko si deebisi jeeti tokko ani yeroo giseen haasawaa keessatti nama yeroo hedduu du'e wajjitii nama keessa namaan beekni jedheetiin daawwattoota kiyya jumlatti ittiin tuttuquu ture waan sanarraa xiqqoo mataa irraa si dhawaa. Ani jechuun nama roorroo meeqa keessa tabre. Yoo roorroo ta namni hin beekne ta lafa jalaa jechuudha. Yoo dhageessee jiraatte gaafa namoonni biyya Yaman sanaa keessatti xiqqishoo ijoolleen gubatte nama 150 gubatte jedhan san tokko ani nama ibidda ijoollee achi keessa gubatte san keessaa ba'e irraa nama tokko. Maaliif alhamdulillahi rabbil alamin rabbii kiyya qalanni agau namachi keessaa ba'e irraa tokko. Alhamdulillahi arraan tana haadha xiyyeeta teessee na daawwatu jirtu obboleettii xiyyeeta teessee na daawwatu jirtu ta obboleessicha keessa dhabdee jira haadha ilmoocha keessa dhabdee teessee na daawwatu jirtu jira obboleessa isaa achi keessa dhabee taa'ee na daawwatu jira jechuudha. Sigalee wanta akkasirratti dhugaan himachuu yeroo san namachi keessatti gaafa hidhamanidha Yaman Sana'aa keessatti namni gubate namachi keessaa beerraa nama tokko jechuudha yeroo san anis waraqaan qabu waan ta'eef namachi keessaa beerraa nama tokko alhamdulillah garuu as geenye haadhaa fi obboleettii dhabee fi haadha ilmoo dhabdee fi obboleessa dhabdeen ammallee irra deebi'ee
jajjabinaan hawwaa fi Anumaafu maatii bira tokko suutaa qalbiin caban jettee? Qalbiin caban jeetiin maaliif annama hiriiroo sana hedduu keessatti dabree har'a waamee keessatti dabree arrallee bishaaniin deebi'ee alhamdulillaahi maaliif maatii kiyya bira dhaquudhaaf hawwii miti halkanii guyyaa silaan halkan geessan gachiise manaabaan isaan bira bulachuudha hawwiidhaan jechuun magisee manaaba isaan kana manaabe saba hoogganumaa hunda dhaquu hin ja'a asumaasitti waa hedduu hin dhaqnu jechuudha sigale asumaasitti hin dhaquu hin ja'a. Mahal Rabbiin kiyya asuma beesitti kanan tunne kudun ninja alhamdulillah wagari ikhtibaar jechuudha maaliif anaa miti kagoraa jiru anaa miti kagana darkisaa jiru rabbuma tagana turtana nje kawani godhun jiru sigale sagana turte ismaan nje ana biraati waa hedduu as keessatti tunis deemte alhamdulillah rabbil alamin gartee amma wanniin godhun jiru jechuudha muslim tana amma dhaqulleen danda'u naaf illee mijaa'u akkatti dhaquun naa qaanfadha nisni zigala nisni isaanum sana amma keessatti hogan takka ture akkamtiin itti gaddaqa. Alaa fakkeenyaaf turtee mire achi wayaa fuudheen dabarsalaa turuun bari dogongora xiqqaa yoo kanarra caalaa turtee irra baay'ata waan ta'eef hanga kana dogongoraan isaan dhiifama gaafatee irra bultee irra boochee dhiifama gaafattee waan jiru hunda kaameraa booda wajji ol mari'annee dhaquu qabna mana siin jedhe maatii ta'anii bira. La amma keessatti yoo xiqqaate xiqqishoollee ta'u waa harka qabaddeet maan dhaqaan jedhe waa xiqqishoo waa harka qabaddeetiin dhaqa malee akkatti hin dhaqu maaliif. Waan harka qabatu sanis wajji mari'anneetiin ani san danda'ametti ni ilaala wajjin dhee maatii ta'anii bira. Biyya Itoophiyaa keessa jiranii hin beekaa maaliif. Wanni akkana gamana fiigee karaa beeksisa manaatiin asii sagantaa aruuzaatiis namoonni gara naannoo Harargee keessa jiran sagantaa aruuzaa gargar irratti hirmaannee waraabnu ta'a kan jiru hojii kana dhuunfaa uummachuudhaaf batachuu jire alhamdulillah garuu amma sirreeffatu jira ganaadha namni sammati kophii lafa keessa lafa jala nama nu barreechuu namni lafa jala magaalaa nu baraa jira akka qilleensa irraa kanaa miti sigalee saniifuu amma yoo gartee lafti xiqqoo qilleensi nu sirraa'e maatii kiyya bira kaniin dhaqu taha yoo rabbi jedhe gaafan dhaqu nasi gaafan dhaqu tanaan himtu amma gaafan dhaqu nasi irra deebiin malee gaafan dhaqu nasi malee maatii kiyya jibbee yookaan maatii kiyya rafa kaachan jiru musliima malee yoo ni sigalu qofa. Sirri hanga sinaa himtuun eegajee gaa akkanatti hin danda'u obsuu hin danda'u maali gannaan hanga inni naa himuun eegajee atiin kun shakkisiiftee jirtaa maali yaaduma heetuun beekne jechuun maan tana gaafiin xiyyaa sanii miti maaliif hin dhaqeen ni dheeyne moo hin dheeynu sana qofa naatiif isa ni dheeyna garuu ammaa miti kadhee ni dheeyna garuu ammaa miti kadhee yoo rabbi jee ni turra xiqqoo amata yeroo gaa rabbii tarkaa qaba yeroo rabbii tarkaa qaba yeroo ilma namaatiin harkaa qaba anis harkaa qaba sigale yeroo osoo ilmi namaa harkaa qabaate maaliif ni dhaqa an tokko farratti maatii kiyya waan hin biran ga'ini naaf yaasimillee wal qunnamuu dadhabu miti maaliif osoo maatii kiyya biraa hundee nama daawwattoonni kiyya dhugaadha maatii kiyya baruu fedhan sirri an gaafaan ganda keenya dhaqu wallaahi nama yuutuubaraati nama miidiyaati ummaatii yaafe baaqii illee kaameraa fudhee geesse liqudhe isinii warafaa wal qunnamtii isaanii akkasanii kaala akkana fakkaatu sanittiin fedha malee jechuu barbaada. Gammachiiftee sapiraayis gootee barbaadde. Maaliif akkanatti rakkoo cimaa kana keessa akkana tachi kan gabbuun barbaade maaliif ani nama miidiyaati kun siin jee gurri kiyyas alaana guddaa keessaa immoo na xiqqaadha. Sanii fi amsilaa salphannee akkuma salphannee jira. Salphadee jira amma salphadee jira maaliif amma takkaa jirtu viidiyoon kun yoo ol ba'e salphadee jira. Ji'a kan turtee maatii kee bira kan galiin maal kayyuu namni na arrabsuu danda'a maaliif ani salphadee jira. Saniifuu waa hundaafuu wanni hin jiru galatoomaa malee. Galatoomaa malee. Hajee game isinis akkam jettan haadha quuyettamu amma haadha quuyettamu dila kana turan gammaa maatii isaatii waliin agarra. Haadha quuyettamu koomantii teessan hunda laaleetiin yoo namni baay'een amma haadha quuyen amma dirqamaan ga'e jechuudha. Kanumaafu isin hundinuu itti ramadaadha koomantii akkuma duraa yaasimiin jettanii nu dararaa turtan koomantii irraan akkasumatti ammallee haadha abbaa sanallee itti aansee yaasimiin naatu fide isa bira geessee waan ta'eef kanarratti sirmaadhaa hundi keessanuu koomantii barreessaa namni baay'een amma haadha quuyetan ammuman geessee kanumaafu waan inni jettu yoo jiraate. Daawwattoota ammoo laala amman geessaa tan sharpii siin seenuu ani osoo akka feetina gooteen hin isaan laaleetiin koomantii isaanii laalee borgoo nama si'ee boruu ganama abadan akkatti hin dhaqu abadan. Akkasiiti maaliifi akkasiiti nagaatti mul'atu ani deema viidiyoon guddaa hayyee gaaboo nagatti dhumuu biraadha
Hajeega jaalatamtoota kan akkam jirtanii ono nabira deeme gaa waan kanaan beekoni waan kana kasi jira yaada isaan beeku an qalbummaan waqtaatiin isaa gurbaan beekne sirritti meetti dhihaadhee sirritti jechuun walitti dhihaannee waa wajji haasoo nu jira kaameraa duubatti illee ni jiraame waa wajji haasoo nu jira kanumaafuu isinis hanga danda'ametti yaasimin qofa barreessaan oolan anis yaadni kiyya tabiraa jechuun yaada sanarra guddaatitu mataa nama raasuu jiran jiru hanga ammaa tana maaliif akka diriirri deemu jira yeroo adaama kana deemu jira hanga ammaa akka baddeessaa dhaqee maatii isaa hin laalinii osoo baddeessaa jiru osoo coroo jiru baddeessaan deeman gammachuu kanumaafuu maal keessa jiraadha bakka tanumaafuu isinis irratti hirmaadhaan hundi keessanuu waan inni keessa jirus hubadheetiin akka nama isinii haasee kanatti bifa haaraan isiniif waraaba viidiyoo tanatti itti aantoota paartii lama fardatti isiniif waraabaa hundi keessanuu tanan isiniin jaa irratti hirmaadhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.